dhalli namaa akkatti ba'u malee akkatti galu hin beeku jechuudha. Akkatti galu harka rabbii keessa jira. Nagaan baasee nagaa si haa galchu gaafa jedhanii waanuma qoosaasaa fakkaata jechuudha. Garuu nagaan ba'anii nagaan akka baasanatti deebi'anii galuuni gargaarsa rabbiitiin isiniin jedha obboloota koo ashamaa harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalala akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galanni guddaan haa ta'u ishinis nagaa ta'a ishiniin jedha. Egaa jechuudha samuuna kana jechuudha ijoollonni lama jechuudha shamarreen lama biyya harabaa keessa kan wal wajjin hojjetanii galgala rafanii ganama jechuudha du'anii akka isaan bulan reeffuma isaanii akka argaman jechuudha ganama dubbatamaa jira jechuudha sooshaal miidiyaa garagaraa irratti jechuudha. Keessumaa jechuudha micayyoo Daawit Guddisaa jedhamtu kuni yeroo dhiyoo keessatti gara biyyaa galtee maatii ishii dubbistee hundumayyuu firoota ishii gara hojii ishii biyyuma arabaa kanatti akka ishiin deebite jechuudha kan himamaatii jiru. Haa ta'uyyuu malee balaa hin beekamneeni galgala rafteetuma ganama duushii ka'uudhaani sana booddee immoo jechuudha reeffi ishii fuudhamee gara mana yaalaa deemamee wanta ishiin ittiin boqotte kana qorachiisuudhaaf gaafa qoratamtu micayyoon kuni garuu jechuudha namoonni hedduun jechuudha summii faa nyaachisanii ajjeesanii waan akkasii kana jedhu jechuudha. Garuu waan summii minamina kana ofuma waan namni itti baasee jedhu yoo ta'e malee mana yaalaa geeffamtee wanti tokkollee jechuudha dhukkubni akka keessatti hin argamne hanga yoona jechuudha kan himamaa jiru jechuudha. Kanaafi obboloota koo kan nagaan nama baasee nagaan nama galchu waaqayyoodha. Obboloota lama jedhu kan akka kanatti jechuudha ergaan takka rafanii ganama jechuudha du'aadhumti isaanii kan ka'anii odeeffannoon tokko tokko akka jirutti immoo kasala yookaan immoo abidda jechuudha qabsisanii kutaa isaanii keessa ka'anii akka rafanii innillee jechuudha akka qilleessachi keessa inni jechuudha. Maaliif biyyoota harabaa kana keessatti yeroo baay'ee jechuudha balballi mastaawwatiidha irraan immoo istoorii faatu jira jechuudha baay'ee cufama jechuudha maggaarrajaan illee hin jira baay'ee tokko jechuudha qilleessi seenee ba'uu irratti baay'ee tokko ulfaatadha sinin jedha yookiin qilleessi bona yoo ta'e qilleessi mana keessa qabbaneessu akka haalatti hin baaneef baay'ee cufu akkasuma immoo ganna yoo ta'e illee yeroo qorru keessatti wanta ho'aaf ta'u yeroo qabsisan keessatti baay'ee cufu jechuudha. Kanaafi odeeffannoon tokko tokko akka jirutti jechuudha kasala qabsisanii mana keessa akka ka'anii kan dubbatamaa jiru jechuudha. Obboloota koo waaqayyoo inni nagaa isin baase nagaan deebisee mana keessanitti isin galchu sinin jedha. Garuu amma ta'e jechuudha of eeggannoo godhaadha sinin jedha. Rafanii achi nafuu rabbi nama haa oolchu sinin jedha. Karoorfatanii waan karoorfatan bira gahuu dadhabu. Micayyoon kun jechuudha hojjetadhee jijjiirramee gana nama jabduu ta'ee gana gaa'ila ijaarradhee akkasuma immoo ijoollee horadha jettee karooraaf yaada baay'ee qabaachuutii dandeessi jechuudha. Namni gaafa biyya isaatirraa ba'ee biyya namaa keessa gola haadha ormaa keessa jechuudha mataan isaa gadi qabatee gaafa hojjetu karoora ittiin mana ba'eef qaba jechuudha. Kanammoo kan nama qaqqabsiisuu danda'u rabbi tokkicha qofadha sinin jedha. Kanaaf lafa jirtanitti sinin jedha obboloota koo amantaa barbaadan hordofaa akkuma amantaa keessanitti hammam jechuudha yeroo yoo dhabdanis galgalas ganamas sa'aatii kam keessattiyyuu uumaa keessanitti lubbuu keessan adaraa kennadha. Kaayyoof karoorri keessanillee akka galma isiniif ga'u seexanni akka karaatti isin hin kutanne wanti hamaan akka karaatti isin hin hambisne isiniin jedha. Kadhata godhadhaa isiniin jedha obboloota kooyi wanta kana waaqayyootu nama eega malee namni ofii isaatiin of eegetoo hin danda'u jechuudha. Ittaasuudhaan jechuudha namoonni jechuudha bilbila keessan jechuudha chaarjerii isaa jechuudha ofitti dhiyeessitanii gootanii adaraa keessan jechuudha hasumaanii akka jechuudha ofirraa fageessitanii yeroo irriba raftan keessatti chaarjeeffachuun illee isinitti ta'afu malee bilbila keessanii fayyadamaa turtanii jechuudha. Chaarjerii obbukkee keessanii tooyi irra keessanii akka irrabne isiniin jedha. Maaliif bilbila fayyadamaati jechuudha yeroo baay'ee nuti kan oollu jechuudha. Keessumaa shamarran biyya ormaa kuni hojii keenya hojjechaa sooshaal miidiyaa garagaraa karaa amantaa keenyas haa ta'u karaa barnoota garagaraa namaaf kennamuunis haa ta'u hordofaati muuziqaa garagaraa faarfannaa garagaraa hiriyoota keenya wajjin illee sa'aatii dheeraa haasa'uudhaaf yeroo ittiin siffachuudhaaf hojii ittiin siffachuudhaaf kan nuti itti fayyadamnu
Kanaafiyyuu bilbilli keenya baay'ee ho'a waan ta'eefi adaraa keessan jechuudha. Bilbila keessanii ofirraa fageessatoo chaarjeffadhaa akka inni isinitti hin dhoone jechuudha. Isinitti dhoowwutii danda'a ho'aa olee iskiriin isaa waan ta'eef isiniin jedha. Dhagaan immoo yoo isinitti dhoo'e balaa tasaa yeroo sanatti jechuudha abiddi uumamee lubbuu keessanillee balleessuutii danda'a isiniin jedha. Kana biraan jechuudha dhiyeenya kanatti afaan arabiffaatiin kanan hordofe bilbila keessan jechuudha yeroo baay'ee anillee wanti ani godhu keessa yeroo rafe keessatti bilbila koo fuula isaa gadi garagalcheetan rafa jechuudha. Darbees immoo yeroo waan tokko fayyadamaa jiru bilbila koo saayilent irra godheeni maatiin akkanan argine kushiina keessatti fuula isaan gadi garagalcha jechuudha. Garuu fuula isaa iskiriinii kana gaafa gadi garagalchine bilbilli jechuudha affanamee ta'ii akka inni nutti dhoowuu danda'u barsiisaa turan jechuudha afaan arabiffaatiin. Kanaaf bilbila keessan fuula isaa iskiriinii jechuudha gadi garagalchitanii illee hin kaayinaadha. Chaarjarii irra yeroo kaawwattan yeroo raftan keessatti obbukeetti gattanii irra gootanii irra finaa isiniin jedha obboloota koo bakka waaqayyo nama eegutti waaqayyotu nama eega. Iddoo abbaan of eegutti immoo abbaatu of eeguu danda'a isiniin jedha. Kanaaf akkas godhaa isiniin jedha obboloota koo waaqayyoonis immoo kadhadhaadha isiniin jedha. Waaqayyoonni nagaan nu baase immoo nagaan nu haa galchuu obboloota keenya immoo kan boqotanii waaqayyo lubbuu isaanii haa maaru isiniin jedha. Kanan biraa immoo jechuudha mucayyoon tokko jechuudha akkuma carraa hamma koomentii ishee argeetan ture. Obboleettiin koo nama lama ta'aniitu hojjetu jette bakka maxxansa wayiitu jira jechuudha. Ijoollota lamatu galgala rafanii ganama reefuma isaaniitti waan isaan ta'an immoo kutaa isaan jiran keessatti kasala wal qabsiisanii rafanii gizee jedhani mucayyoon koo maal obboleettiin kiyyaa nama lama ta'anii hojjetu. Isaan lamaan iyyuu garuu onlaayinii irra hin jiranii. Isaan ta'ee balaan kun kan mudate wanti isaan dhibee jettee mucayyoo suni baay'ee tokko birbir jechaa jirti jechuudha. Naannoo ishiin jirtu obboleettii ishii hin beetti garuu haa ta'uyyuu malee naannoo jiraattu sana keessatti iyyuu manni isaanii bakka lakkoofsi isaanii lookeeshinii waan akkasii hin qabdu jechuudha. Kanaaf obboloota koo iddoo jirtan jechuudha lookeeshinii jechuudha hadaraa yeroo baay'ee irra deddeebi'eetiin isinitti hima waan ta'eef hiriyoota keessan yookiis immoo firoota keessan namoota isiniif dhimmanii yeroo baay'ee isiniif dhiphatan yeroo isin onlaayinii irra dhabdan dhufanillee jechuudha haala isin jirtan keessatti yoo isin onlaayinii irra dhabamtan rakkoon tokko isin mudatee wanta biyya namaa keessatti nama mudatu hin beekan waan ta'eef rakkoon tokko yoo isin mudate dhufanii jechuudha qaama seerallee qabatanii dhufanii isin hordofuu isin ilaaluutii danda'u waan ta'eef of hin dagatinaa lookeeshinii keessan hiriyoota keessan baay'ee itti sixxaniif jechuudha. Sheer godhaa nama hin beekne immoo lookeeshinii keessan hin erginaadha gaarummaa hin qabu waan ta'eef akkasuma immoo maatii keessaniif jechuudha hadaraa keessan kanarraan kan hafe bilbila madaamota keessanii firoota isaa ta'uu yookiis immoo haadhaaf abbaa keessan obboloota keessan hiriyoota keessan keessa akka qabatan godhaa jechuudha. Maaliif ati bilbilli kee wanti tokko mudatee hin cufama naannoon ati jirtu hin beekamu garuu gaafa sana madaam irratti bilbilanii gaafachuu danda'u jechuudha. Akkasuma immoo lakkoofsa madaamii san qabatanii gara seerallee deemanii naannoo madaamii suni itti argamtu jechuudha. Barbaachisanii iddoo isin jiraattan sana dhufuutii danda'u jechuudha. Kanaaf bilbila madaamii keessanii yookiis immoo maatii bira jiraattan keessaa kan nam tokko maatii keessaniif kennuutii hin dagatinaa isin jechuudha. Waan tokko keessa yoo seentan yoo boqottanillee namoonni kaanillee isin wajjin jechuudha waan akkasii balaan taane keessa seenuutii hin qaban isiniin jira. Kanaaf wanta of eeguun nurraa barbaachisu of eeguun baay'ee barbaachisaadha isiniin jira obboloota kooyi. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jira wanti kun gaariidha jedheetan isiniif qabadhee dhufe isiniin jira. Namoonni jechuudha immoo lookeeshinii ergachuutiin beenne googilii irra seenatoo jechuudha maay lookeeshin jedhaati sarchi godhaa jechuudha. Namoonni hin beekne yoo jiraatan ammallee durallee hojjedhee ture waan ta'eef karaa googiliitiin irra deebisee isin agarsiisuu danda'a jechuudha. Maay lookeeshin gaafa jettanii lookeeshiniin keessanii dhufee isinii ba'a jechuudha gaafa sarchi gootanii. Kanaaf akka sanatti fayyadamaa isiniin jedha. Haara kan taatan immoo yuutuubii kanaaf sabskiraayib gochuudhaan akkasumallee immoo maatii taatanii kan jirtan sheer gochuun laayik gochuudhaan hiriyoota keessan bira ga'ee hiriyoonni keessanii itti fayyadamanii nama lamaaf iyyuu yoo ta'e waan guddaadha waan ta'eef sheerii godhaa isiniin jedha. Dogoggora jiruuf na of kalchaa akkasuma immoo
yaada qabdan tokko dhaloota hin barsiisa kan jettan jalaan profaayilii koo jalaa lakkoofsa wasaappii kootii fi telegiraamii koo fudhadhaa too naqunnamaa isiniin jedha baay'ee isin jaaladha amma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.